Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Amboo guyyaa har'aa mormii jabaa gaggeessaa akka oolan jiraattonni magaalittii OMN'tti himani. Ka'umsi mormii kanaa Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee ilmaan Oromoo hidhamanii haal duree tokko malee haayikaman jechuun akka ta'es beekamee jira. Mormii kanaan walqabatee konkolaataa Salaam Baasii fi konkolaattonni fe'umsaa 3 barbadaa'us maddeen keenya magaalaa Amboorraa OMN'tti himaniiru. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Guyyaa har'aa jechuun muddee 21 bara 2016tti ammas mormiin bifa haaraan magaalaa Amboo keessatti geggeeffamaa oolee jira. Jiraataan magaalaa Amboo akka nuuf himanitti ka'umsi mormii barattootaa kun Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee namoonni duuchaan hidhaman haa hiikaman. Gareen Komaand Poostii Oromiyaa keessaa qulqullaa'anii bahuu qaban waliigalatti sirna cunqursaa afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru waliin hin jiraannu jechuudhaan kan gootummaa jabaadhaan mormii geggeessaa jiran. Barattoonni mana barumsaa qophaa'ina Amboo fi sadarkaa lammaffaa Future Generation waliin ta'uudhaan kan isaan mormii geggeessaa jiran. Mormii kanarrattis konkolaataan abbootii qabeenyaa wayyaanee kan ta'e Salaam Baasii fi konkolaattonni fe'aa 3 caccabaniiru jedhan. Mormiin barattoota mana barumsaa qophaa'ina Ambootiin eegalame kun booda barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hirmaachisee akka jiru himan. Kanaan walqabatee daandii magaalattii cufamee ooluunis beekamee jira. Wayita ammaa kana loltoonni agaazii magaalattii weeraruun jiraattota nagaa irratti reebicha hamaa geggeessaa jiran. Barattoonnii fi barsiisonni hedduun hidhamuullee namni kun dubbatan. Mormii guyyaa har'aa geggeeffamaa jiru irratti dhaadannooleen dhageessifamaa oolan labsiin yeroo muddamaa hatattamatti haqamuu qaba. Mootummaa shororkeessaa wayyaanee hin barbaannu kan jedhuu fi qabsoon saba Oromoo haga bilisummaatti itti fufa jedhan. Wayita mormiin barattootaan geggeeffamaa ooletti jiraattonnis akka barattoota isaanii irra miidhaan hin geeffamnee fi birmataniiru jedhan. Dargaggoonni hedduun magaalaa keessaa hidhamaa jiraachuu himanii kanneen hafan ammoo loltoota agaazii dhagaarree ba'aa akka jiran jiraataan magaalaa Amboo kun nutti himanii jiru. Wayita ammaa kana loltoonni agaazii uummata daandii gubbatti qabanii sakatta'iinsaa fi reebicha irratti geggeessaaru jedhan. Mormiin kun mana barumsaa qophaa'ina Amboo irraa kan eegale yoo ta'u sa'aatiilee muraasa keessatti gara manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa Carii, Oddoo Liibanii fi Awwaarottis babal'atee jira. Wayita ammaa kana uummanni Oromoo biyyuma isaa irratti ajjeefamuu, hidhamuu fi biyyarraa ari'amaa waan jiruuf kun mormii irraa kan duubatti deebisuu miti jedhan. Magaalaa Buraayyuu keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee lammiilee nagaa shororkeessitoota deeggaraa jirtu jechuudhaan dararaatti jiraachuun himame. Kantiibaa haaraan magaalittii keessatti jijjiiramanis nageenyaaf tasgabbiin magaalittii keessa jiru caalmaattiyyuu hammaachuu jiraattonni OMN'tti himani. Jiraataan magaalaa Buraayyuurraa dubbisne akka jedhanitti mootummaan wayyaanee rakkoo siyaasaa isa mudate jalaa ooluudhaaf waan qabee gadhiisu wallaalee lammiilee nagaa magaalaa keessa jiraatan diinaaf dawoo taatanii jirtu jechuun hubaatti akka jiru dubbatanii.
halkan golgona irra deemanii namoota qabanii namoota bu'atamarraa akka bu'amu batamanii har'a dhabu. Dabalataan immoo namoota shororkeessitoota wajjin dhaabbata miidiyaalee abba'oo namni isaa turamanii wajjin ilaaltuu dabalataan immoo miidiyaammoo isaaniif laattu jedhamanii namoota maqaan isaanii gondotti kenname namoota soddomii sadii bakanii warana kana dhabu. Sababii kanaaf bu'atanii namoonni bu'atamanii hidhamanii. Mootummaan wayyaanee namoota nagaa shororkeessitoota tumsaa jirtu jechuu bira darbee miidiyaalee farreen nageenyaa fi misooma keenyaa ta'an OMN fi isaat hordofaatti jirtu jechuudhaan namoota gara mana hidhaatti guuraa jiraachuullee namni kun dubbataniiru. Naannoo Diimaa fi naannoo Gafarsaa Gudee Gafarsa Keellaa naannoo jedhamanitti Aswaanee naannoo jedhamanitti shororkeessitoota kan isin naannoo keessan baasaa jedhanii namoota walga'iillee waamanii baay'ee namoota kan sodaachisaa jiranidha. Sababii kanarraa kaasanii kan isaan namoota qabanii hojii adda bilisummaa Oromoo kan fannifamanii turan golgola sana sababii sana wal qabsiisee kan namoota hedduu qabanii turan gaafa sana namoota 15 kan isaan qabanii turanii golgola namoota irra funaanaa turanii jiru. Kutaalee magaalaa Buraayyuu iddoowwan garaagaraa keessa imaluudhaan humnoonni waraanaa kunneen mirga namoomaa sarbuu bira darbanii manneen dhuunfaarra deemuudhaan basaasaa akka jiranis namni kun dabaluun himaniiru. Namoota naannoo sana jiraatan mara bayyuu akka bara 2015 dabarsuu sana keessa jiraattota mara immoo irra deemnee kan hunduma isaanii roonni nuufa godhee kunaandi poostiin gondichaa kan dubbatuu sodaachisuudha. Magaalaa kana keessatti kantiibaa magaalittii kan turani obbo Dhaabaa Jinfeessaa aangoorraa haa kaafaman malee nageenyaan magaalittii caalmaattiyyuu raafama guddaa keessa akka jirtudha. Wayita kanatti wayita dhaabaan bu'aammoo kan hiikamee namoonni bulchiinsa keessa hojjetan haasaan Muhammad mana jedhamu turedha. Nama jijjiiramni inni fidu takkuma illee hin jiru. Ittuma caalaa iyyuu uummanni akka inni tattaafatuu fi akka inni qabsoo godhuudha kan inni taasise malee akka uummanni mormii taasisuudha kan inni taasise tuttuqa malee wanti inni jijjiirama fidu hin jiru. Yeroo darbee magaalaa kana keessatti wayyaaneen kantiibaa muuduudhaan uummataan wal barsiisuuf qondaaltota olaanoo Oromiyaatti dhimma baatee waliin ergitus hirmaattonni waltajjichaa gara mormiitti jijjiiruudhaan osoo hin milkatiin waan hafeef yeroo ammaa eenyu akka kantiibaa ta'e hin beeknu humnoota waraanaa koomaandi poostii ramadametu doorsisee nu bulchaa jira jechuun namni kun dubbataniiru. Maqaa bu'uuraalee misoomaa jedhuun addi bilisummaa uummata Tigraay qonnaan bultoota godina Arsii aanaa Xiyyoo ganda Gooraa Silingoo lafa isaanii irraa buqqisaa akka jiran jiraattonni dubbatanii Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Jiraataan godina Arsii aanaa Xiyyoo akka jedhanitti walgahii ganda Gooraa Silingoo irratti geggeeffameen kaadireewwan mootummaaf amanamoo ta'an akka qotee bultoonni lafa isaanii irraa kaafaman ibsaa turan. Sababnis bu'uuraalee misoomaa maqaa jedhuun lafa handhuurrii jiraatota irratti dhalate kana manneen jireenyaa keessan irraa diigaa jechuun kaadireewwan aanichaa qotee bultoota doorsisuu itti fufan. Godina Arsii Xiyyoo keessatti argamaa lafi irraa akka buqqaan jedhee jiraa kun jiran ummata sodaachisaa kun godhan bakka mootummaa fi homaa irraan qabdanii irraa kaasanii manallee irraa guddanii ofiin irraa kaasanii iddoo qonnaa yoo taa'ee kun jette gara irraatitti someessi kennaa akka godhaanii ummata sodaachisaa kun jirani. Tilmaamaan bal'inni lafa kanaa wanta 15 ta'uu himanii abbaa warraa 500 oltu irra jiraata jedhan. Maqaa bu'uuraalee misoomaa jedhuun lafti kun qotee bultoota jalaa yoo saamame jireenyi namoota kanaa yaaddoo jabaa uumuu hin oolus jedhan. Bal'inni isaa tilmaamatti wanta 15 sababni investimentii fi wasaan godhatti ijaaramuudha jedhee manaara akkasumas dubbinaa fi waliin xiyyoota naannoo jiru kuma sabuu akkasuma maatiin godhu goomti jiru akkasuma mana dhuunfaaf immoo gara mana 500 Kana malees mormiiwwan kana dura aanaa isaanii keessatti geggeeffamee turerraa dargaggoota qooda fudhatan dabarsaa kennaa jechuun doorsiifni itti fufeera jedhan. Akkasumas gareen koomaand poostii akka jiraattonni gibira gabbaran dirqisiisaa jiraachuullee himan. Haa ta'u malee jiraattonni wayita ammaa kana mootummaan uummataan filame waan hin jirreef sirna abbaa irreetiif hin kafallu jechuun diddaa isaanii agarsiisaa jiran.
ijoollee karaa tokkollee baasaa jijjiiramnee hin gabbartanii gabbaruu diddanii hin jettan komaandi birootiidhaan isin gabbarsiisnaa yookaan immoo jijjiiraa akka gabbartan jedhanii uummata baasisuutti jedhanii. Namni kun akka dubbatanitti kanaan duras ijaarsa yuunivarsiitiif jecha qotee bultoota dhibbaan laakkaman jala lafti isaanii fudhatamee ture. Namoota kanaaf beenyaan tokkos hin kafalamne. Ammas haala wal fakkaatuun namoota lafa isaanii irraa buqqisuuf hojiin eegalameera jedhan. Yuunivarsiitiin Haarootti ijaaramuuf irraa fuudhanii kaabaa tokko malee maqaa gora saniitiin hin mootu dubartoota Gambaatii fi bulchiinsa aanaatu lafa qoqqoodateetiin hin fudhate namni tokkotti wanta argatan jiru lubbuu nama 700 olitti irratti fayyadamaa kan ture lafa duraa yuunivarsiitiin kaabaa tokko malee irratti ijaaramee kan jiru ammas irraa kaasanii bakki kan mootummaa fi homaan qabsanii yooddoon komaandi postiidhaan gabbartanii jibira illee gabbara lafa irraa kaasanii jiranii kun uummata jiran. Lafa karoora bu'uuraalee misoomaaf jedhamee himamaa jiru kanarraa kan jiraatan akka waliigalaatti maatii 3,000 ol ta'uu namni kun ibsanii jiru. Akka isaan himanitti mootummaan wayyaanee godinaalee addaa Oromiyaa Finfinnee jalatti galchuuf karoora maastar pilaanii Finfinnee jedhee dhiyeessuun isaanii yaadatama. Mormii geggeeffamaa jiruun ammoo wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudatee jira. Karoorri maastar pilaanii kun maqaa jijjiiratee bu'uuraalee misoomaa jechuun gara aanaa isaaniittis imalaara jedhan. Dhuguma misooma biyyattiif kan yaadame osoo hin taane tooftaa baay'ina uummata Oromoo ittiin hir'isanidha. Kanaaf karoorri isaanii milkaa'uu akka hin qabne himanii qotee bultoota kana mara lafti isaanii saamamee abbootii qabeenyaatiif yoo kenname carraan isaan qaban tokkos hin jiru. Kana dhaabsisuuf ammoo jiraattonni martii sirna kana dura dhaabbachuu fi hundeedhaan qaarisuu qofa jechuun namni kun addeessanii jiru. Baatii 3 dura namoonni 1,000 olitti lakkaa'aman godina Arsii magaalaa Roobee Diidaa irraa qabamanii xollaa geeffamanii hanga ammaa maatiin ijaan isaan arguu akka hin dandeenye himani. Hidhamtoota sana keessaa dubartoonni ulfaa jiraachuullee jiraattonni OMN'tti himani. Ammas Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Mormiilee jajjaboo magaalaa Roobee Diidaa keessatti geggeeffamee tureen namoonni 1,000 laakkaman kan isaan hidhaman. Baatilee 3 dura erga duuchaan qabamanii gara mooraa leenjii waraana xollaa geeffamanii booda haga ammaatti carraa maatii isaaniitiin wal arguu dhoorgamanii jiran. Hidhamtoota kana keessa dubartoonni ulfaa jiraachuullee jiraattonni OMN'tti himan. Ammas hidhaan itti fufee jira. Jiraattuun magaalaa Roobee Diidaa akka jedhanitti erga namoonni kun hundi gara xollaa geeffamanii jalqabee maatiin hidhamtoota kana arguu waan hin dandeenyeef wayita ammaa yaaddoo hamaa keessa seenanii jiru. Namoota xollaa itti hidhaman keessaa hagi tokko gara qe'ee isaaniitti ni deebifamu jedhamee eeggamaa jira jechuun ibsan. Kun ammoo hagam dhugaa ta'uu isaa wanti beeknu hin jiru jedhan. Kana malees namoonni tibba darbee qabamanii achuma magaalaa Roobeetti hidhamanii turan guyyoota muraasa dura gara mooraa leenjii waraana xollaa itti geeffamullee dubbatanii jiru. Kan dhiyoo kanaa tilmaamame nama 3,000 wayii jiran sadeen gaddaa jechuudha. Kan biraammoo nama gara 7,000 namni ta'uu kan jibee argola warra xollaa jiru warra baatii 3 sana hiraraa jiranii har'a boruu hin seenanii roobeerra jedhan. Dhugaa ta'aa addanuun baanu warra biroo immoo dhingata geessanii jiru sunniin gara achuma ture malee hin dhufu gonaa kunuyyuu hin dhufu gonaa boru beenu. Namoota ammaan kana xollaa itti hidhamanii dararamaa jiran keessaa dubartoonni ulfaa jiraachuu dubartiin tun ragaa bahan. Warri hidhamanii jira warra ummata kana keessa jirtiin yeroo ummata kana waliin hin istikaa buru ta'a dhufuun ni mala yoo isteelloo jechuudha yoo kararaan taate malee likki karaa akka ulfaaniyyuu hidhamee ni jira akkasitti immoo. Akka jiraattuun magaalaa Roobee jedhanitti namoonni kun hundi haa hidhaman malee yakki isaan uuman tokkos hin jiru. Hidhamanii malee wanti ani badii isaanii beekee takka hin jirtu sun jedhaniitu maali tokko walleen ta'ee bakka wanta addaatu hin jedhaniitu hidhan malee namni kun kana balleessu jedhanii waa hidhanii nama guutuu jedhanii nama argata. Ammas hidhaan haalaan itti fufee jiraachuu himanii namoonni hidhaman ammoo marsaa sadiitti addaan qoodamuun gara xollaa itti geeffamaaru jedhan. Naammayyuu guuraatuma jiranii marraa sadii fe'uu jedhanii zuurii sadii barbaannaa jedhanii amma zuurii tokko dura fe'amee jira. Zuurii lammataa immoo torbaan kaleessa fe'an lammaffaa amma immoo zuurii sadaffaa barbaadan zuurii sadaffaa nama walitti xaraqqabataa jiran. Akka isaan dubbatanitti sirni cunqursaa kun hammeenyaan guutamuu irraan kan ka'e dubartoota ulfaa hidhaa jira jedhan. Gochaan kun akka sadarkaa addunyaatti haaraa ta'ee mul'ataa jira. Kanaaf sirna hammeenyaan guutame kana ofirraa qaarisuuf falli jiru mormii geggeessuudha jechuun OMN'tti himanii jiru. Warshaan biskitii Saarem magaalaa Buraayyuutti argamu hojjettoota hedduu hojiirraa ari'aa jiraachuun himame.
warshaan kun Oromiyaa keessatti haa argamu malee ilmaan Oromoo fayyadamoo taasisaa kan jiru miti jechuun hojjetaa warshaa kanaa OMN'tti himaniiru. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Warshaan Buskutii Saareem magaalaa Buraayyuu keessatti hundeeffamee erga hojiitti seenee waggoonni 9 darbuu kan nuuf himanii hojjetaan warshaa kana imala warshichaa fi dhiibbaa tureefii jiru akkasiin dubbatu. Warshaan kun warshaa beekamaa waggaa 9 keessa turedha. Hojjettoota baay'ee illee gatii salphaa ta'een dabalatee ijoollee umurii isaanii sadarkaa hojjetu illee kan inni gatii salphaa ta'een ijoollee illee qacaree hojjisiisaa turedha. Amma immoo sadarkaan namoota hojjettoota achi keessaa jiru yookiin immoo baasaa jiruu fi sababii miindaa baasanii dabalama miindaa isa jedhamu bara darbee kaasee waggoota lamaan kana kaasee jira. Waggoota lamaa asitti sababii miindaa tokko nama jedhamuufi hojjettoota dhaabbataa ta'aniifi hojjettoota kontiraataa ta'aniifi jechuudha. Warshaan Saareem dachee Oromiyaa irratti haa argamu malee iddoowwan gadi aanaatti ramaduudhaan hojjechiisaa kan jiru ilmaan Oromoo ta'us dubbatu. Gaaffii daballii miindaa fi loogii sanyummaa isaan irratti raawwachaa jiru bu'uura godhachuun warshaan kun ilmaan Oromoo addatti baasee hojiirraa ari'aa jira jechuunis komatu. Namni Oromoo ta'u kan achi keessa jiru kamiyyuu sadarkaa guddaarra namni jiru hin jiru. Akka isaanii sadarkaa guddaarra kan jiru lammii Guraagee kan ta'u. Eenyuyyuu sadarkaa guddaarraa bulchiinsaa taasee hanga facarrii humna namaatti kan hojjetu isaan dhaabbataadha nurra caala jechuudha. Carraan duraa kan isaan itti kennamu carraa gadiyaanaan kan kennamuuf lammii keenyaaf kana biraan wal qabatu akka barbaadan arrabsamuu akka barbaadan mirgi isaanii cunqurfamuutu dhimmataa achi keessatti. Gaaffii fi mormii hojjettoonni warshichaa gaafatan irratti kantiibaan magaalittii duraanii kan ta'an obbo Dhaabaa Jinfeessaa bakka argamanitti abbaan qabeenyaa warshaa kanaa hojjettoota 280 haaraan barbaada wayita jedhanitti obbo Dhaabaan dursa rakkoo warreen hojiirra jiranii furamuu qaba jechuun dubbatanii akka turanis hojjetaa warshaa kanaa akkasiin OMN'tti dubbatu. Hojjettoota 280 kan inni gaafatee ture utuu hir'inaa achi keessa jiru furuun akkamittiin hojjetaa kana kana nu godhee obbo Dhaabaan immoo xiyyeeffatee dubbatuufi obbo Dhaabaan qaamaan seenanii arganii rakkoo jiru hundumaa arganii achumaan ba'anii erga ba'an immoo guyyaa muraasa hin turre isumaan jijjiiraman jechuudha. Warshaalee hedduun godina addaa Oromiyaatti hundeeffamuun namoota dhuunfaa fayyadamoo haa taasisu malee saba Oromoo akka sabaatti gama hawaasa dinagdeenis ta'e siyaasaan waan fayyaderra miidhaa fi dhiibbaa geessisu caala jechuun namni kun dubbataniiru. Dargaggoonni Oromoo hedduun magaalaa Dirree Dhawaa ganda Malkaa Jabduu keessaa loltoota wayyaaneetiin qabamanii hidhamaa jiraachuun himame. Usmaan Kumee gabaasa qaba. Jiraataan magaalaa Dirree Dhawaa akka jedhanitti sirni garee wayyaaneetiin durfamu kun uummata Oromoo irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Keessumattuu erga hagayya bara 2016tti mormiin seena qabeessa magaalaa isaanii keessatti geggeeffame eegalee hidhaa fi ukkaamsaan itti fufee jira. Dhiheenna kanas dargaggoonni Oromoo hedduun manneen jireenyaa isaanii keessaa qabamanii waajjira buufata poolisii ganda Malkaa Jabduutti hidhamuu dubbatan. Dargaggoonni kan hidhaman buufata poolisaa Malkaa Jabduuti. Kun immoo gara Dirree dabarsanii Dirree irraa nama qabala keessanii irratti deemsa godhanii qabala irratti yeroo deemsa warri qabala hawwaannaa godhan. Akka namni kun jedhanitti magaalaa Dirree Dhawaa keessa kan jiraatan sabaa fi sablammoota biyyattii hedduudha. Haa ta'u malee sabni Oromoo biyyuma isaanii magaalaa Dirree Dhawaa keessa adamsamaa jiran. Mootummaan wayyaanee saba Oromoo kana addatti adamsee mana hidhaatti guuraa jiraachuun jibbiinsa daangaa dabarte jedhan. Loltoonni agaazii dukkana halkanii golgaa taasifachuun manneen namoota humnaan cabsanii seenuun jiraattota nagaa ukkaamsuu irratti bobba'anii jiran. Waan Oromoo ta'u hundaa naannoo sanatti bakka sabaa sablammoonni hundi jiru waan ta'eef ganda Oromooti ganda Somaaliitti jiran. Sanarraa kaasee gandoota Oromoo keessatti galgalallee waatii lama booda namni qaxxamaniituma bobba'uu hin jiraatu. Sababaan dargaggoonni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessa duuchaan hidhamaa jiraniif maali gaaffii jedhuuf namni kun akkasitti deebisan. Sababaan bakka kan duraan Oromoo isin beekumsa saabtanii yeroo hiriira irratti hin argamin hiriira baatanii
simpu kami bahas wangu beberapa simpu wangu surga wangu dulu karena sih bahasa kami orang saya coba kami sejuron hanya bahasa jangan karena sih kami boleh ngerti nanti misalnya sih dua haji hanya balognya asal kita sih kami coba asal perlu sih kami sekarang coba berundur. Akka jecha nama kanaatti magaalaan Dirree Dawaa wiirtuu daldala biyyattii ta'uudhaan kan isin beekamtu. Namoonni achi keessa jiraatan hedduun hojii daldalaa irratti bobba'aniiti kan isaan of jiraachisan. Kanneen daldala irratti bobba'uu fi hojii humnaa hojjechuudhaan of jiraachisan qabeenyi isaanii loltoota agaaziitiin jalaa saamamaara jedhan. Dua betul nama kana duraan ini kata duraan di bertanggung laban. Hasilnya nan duraan hojjetu betul itu betul warra kisan kan gorornya lo dobro itu kela itu ngoro kela goroni nama bagu tarkan si dan goroni duras ni satu contohnya apa tahun kawan asuhan si goroni goroni lo si goroni apa apa itu bawa tuh satu dulu cikaro tuh karena rasan tuh bapak namanya ini wanu gutun hobi dongeni duran bapak tuh sesuatu baru gutun coba tani Mormii baatii hagayya darbe geggeeffameen dargaggoonni hedduun hidhamanii turan haga ammaatti mana hidhaa keessa jiraachuullee namni kun eeranii jiru. Ammas mormiin biroo ka'uu mala sodaa jedhuun loltoonni agaazii uummata Oromoo magaalattii keessa jiraatan hidhuu itti fufaniiru jechuun namni kun dubbatanii jiru. Hayyee daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641-552-5055 United Kingdom 0330-332-6333 Germany 518-090-4047 Norway 219532 Sweden 08-403-03194 Italy 06-899-730-19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271-210-03 Austraaliyaa 02-80-72 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.